Jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa fayyaa jirtanii ani Diidhaadha. Chaanaalii kiyyaa hin beektanii chaanaalii Diidaa TV birratti waa'ee meeshaalee manaa yeroo dabartee isiniif dabarsitan ture. Kabajamtoota keenya egaa har'ammoo jechuudha meeshaalee dabalataa isin hin agarre jechuudha. Har'a kinoo akkuma argaa jirtan isiniif fidee dhufeetan jira. Kabajamtoota keenya wanti kun baay'ee bareeda meeshaalee babbareedoon isiniif fidee dhufee garuu jechuudha bakkuma jirtanitti isin hunduu jechuudha. Ajajadhaan isin jedha qaxaleewwan kiyya. Kabajamtoota Jirraa Miidiyaa egaa akkuma har'a beekamu yeroo dabarte Diidaa TV birratti waa'ee kitchen cabinet waa'ee biffeedha akkasumas immoo waa'ee teessoo TV isinii dabarsitan tureyyuu akkuma argaa jirtan isin hunduu jechuudha. Karaa keessatiin baay'ee naasofsiisaa jirtanii yaada jiru waa'ee gatiillee ilaalchisee isinitti meetan tureyyuu achirratti gatii ajaa'ibaa akka ta'e gatii salphoo akka ta'e baay'ee gammaddanii jirtan kabajamtoota keenya. Garuu akkuma argaa jirtan algaan kun algaa muka waan zarraa hojjetame garuu jechuudha. Algaan kun normaalii haga kuma 32 akkan deema. Soofaan amma kinoo argaa jirtan kun immoo jechuudha haga kuma 60 akkan deema. Inni algaan deetun immoo jechuudha akkuma argaa jirtan haga qarshii kuma 25 akkan hin deema. Garuu immoo jechuudha soofaa karaa kuma 60 isin jedha sun humna keessanii ol waan ta'eefu algaa ajaa'ibaa dhugaa baay'ee babbareedu hin jiran. Soofaan illee babbareeda kan ta'e hin jiranii magaaluma Mojoo keessa diizaayinii ajaa'ibaatiin kan hojjetame. Garuu wanti isin beekuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf soofaa duratti kuma 60 minamni kuma 50 isin jedhee viidiyoo Diidaa TV irratti isin dabarse irratti jechuudha. Soofaan sun waggaa 6-7 ta'uu hin danda'a. Soofaan kun immoo waggaa 2-3 ta'uu hin danda'a. Garaagarummaan isaa kana. Akkuma argatan immoo teessoon TV kun immoo akkuma argitan kuma 6 isin jedheera. Teessoon kun illee jechuudha mirtii biyya Itoophiyaa keessatti mirtii yookaan immoo oomisha biyya alaatii miti jechuudha. So isin hunduu jechuudha bakkuma jirtanitti meeshaa keessi keechan isin fedhe jechuudha ajajachuu hin dandeessan. Yeroo dabarte jechuudha dubartoota lamaan takkaaf jechuudha yaa viidiyoo riikardii gochuu hin dandeenye boqojjii geessatan tureyyuu asallaarreen geessatan tureyyuu ajajatanii ta'u jechuudha. Yoo barbaadan jechuudha as diizaayinii isin barbaadan algaa isin barbaadan Google irraa kan buusati naaf ergaa diizaayinuma sanin jechuudha akka isiniif hojjetamu gochuu nan danda'a. Yoo akka isiniif hojjetamu barbaade qarshii walii galtanii isinitti himaa achiin booda qarshii isa gimmaash jechuudha. Hin kaffaltanii qarshiin gimmaash immoo jechuudha ogadhume booda hin kaffaltan jechuudha. Diizaayinii fe'een jechuudha. Isin galee karaa biraalleen soofaan hin jira amma karaa WhatsAppitiin karaa Telegiraamitiin isin hunduu nattaasaa'ii duwwaa 9277982 Diidaa TV irratti illee gadhiiseera Jirraa Miidiyaa irratti illee akka dhageessan jechuudha. So ajajadhaai normaalii amantummaan jechuudha ana mala kiyyan beektan Diidaa TV jechuudha. Amantummaadhaan jechuudha isin bira nan dhaabbadhe jechuudha wanti keessan fedhu san jechuudha haga maatiin keessanitti isinii erguu nan danda'a jechuudha. Kun rakkoo hin qabu. Garuu magaalaa Mojoo irraa garuu adra akka Wallaggaa akka Amboo akka nan jenne hin danda'amu kaachuma osoo bittanii wayya. Sababni isaatis qarshiin konkolaatatu jechuudha nama nyaata waan ta'eef jechuudha. Qaxaleewwan kiyya. Garuu asuma karaa naannoo Shashamannee karaa naannoo Hawaasaa karaa naannoo Asallaa Boqojjii isin galee karaa Dodolaa akkasumas karaa Itayyaa karaa magaalaa Adaamaa Bishooftuu Sabbataa Addis Ababaa keessi keechanii fedhe jechuudha. Konkolaataa kan isinirraa eegamu qarshii konkolaataa waliin gallaa jumaanis jechuudha. Inni biraa immoo Diidaa kanarraa maal argatta waan jettan namni lafaa ture akkuma beektan qaxaleewwan kiyya normaal koomishinii kiyyan isin gaafadhe jechuudha. Koomishinii kiyyallee Diidaa meeqan kuffalchiisannaan jechuu hin dandeessanii isallee jechuudha ifittoomunaan isinitti himan jechuudha qaxaleewwan kiyya. So haga manna keessaniitti jechuudha isin geechuu nan danda'a. Akkasumas immoo beetesabii keessa warra keessan sarpiraayisii gochuu hin dandeessan jechuudha. Osoo warra keessanitti himin jechuudha
indoom sarpiraayisii gochuudhaan jechuudha diizaayinii ajaa'ibaatiin hojjechistanii ta'u jechuudha. Aduu akkana meeshaan wayii hin dhufa jettanii ta'u faamilii keessanitti hin dawwaltanii ani immoo bilbila isaanii naaf kennitanii meeshaa wayii fidaatan jira hin jaanii meeshaan maalidhaa jedhee isaanitti himu normaalii akka sarpiraayisii gootanii warri keessanillee isin eebbisuu hin danda'a jechuudha. Isin galee isa kana jechuudha. Akkasumas karaa keessattiin duwwaa 9201779 7982 haloonaan jedhaayi WhatsAppidhaan baay'inaan WhatsAppidhaan nattaasaa imoodhaan natti naasaayinaayi WhatsAppidhaan nattaasaa isin galee duwwaa 9201779 na ajajadhaayi ani Oromoo keessanii dhugaan sin jedhaa amantummaadhaan ifittoominaan jechuudha wanta hundaa akka beeksisabiitti na ajajaa akka faamiliitti akka warra keessaniitti na ajajaayi ani isinifan ajajaman sun jedha qaxaliiwwan kiyya baay'een isin jaaladha isin kabajaa warreen chaanaalii kana immoo haaraa taatan didaatii birraa garna dhuftan immoo jechuudha halluu diimtuudhaan kan barreeffamte san subscribe ishee jedhu san jechuudha osoon tuqin hin darbinaa subscribe godhaatii maatii taa'ii chaanaalii kana horaa bulaa nagaannaa jedha.